Hordoftoota keenya waraabbii sagalee walgahii miseensota OPDO magaalaa Finfinnee keessatti gidduu kana taa'an harka OMN seeneera akka hordoftan garanumaan sinaffeerra. Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo gamtaadhaan guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun muddama keessa kan seenan qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa murna Tigraayin durfaman wayita ammaa ergamtoota isaanii miseensota OPDO maqaa gimgamaa jedhuun bakka hedduutti muddanii qabanii jiran. Gimgamaa cimaa kanas kan ajaje kan biyyattii bitaa jiru Addawaawayii yookaan Ihaadigii akka ta'e gaazexaan qabeenyi isaa miseensa paartii adda bilisummaa uummata Tigraay nama Amaaree Aragaawii jedhamuun gaazexaa riippoortarii afaan Amaaraatiin kaleessa maxxansee baaseen mirkaneesseera. Walgahii miseensota OPDO amma Adaamaatti taa'amaa jiru dursee kan gaggeeffame walgahii miseensota paartii OPDO paarlaamaa Itoophiyaa keessa jiranii ture. Walgahii kanas kan gaggeessan afyaa'ii paarlaamaa Itoophiyaa Abbaa Duulaa Gammadaa fi paarlaamaatti bakka bu'aa OPDO nama obbo Geetaachoo jedhamaniin ta'uun beekameera. Guutummaan waraabbii sagalee kanaas dheeraa waan ta'eef kutaa lamaan qoonnee kan siniif dhiyeessinu ta'a. Isa dura garuu qabxiiwwan walgahii kanarratti ka'an muraasa keessaa dursinee isin qabsiisuu feena. Qabxiiwwan ijoo ta'an kunis tokko mormiin wayita ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti ka'ee deemaa jiru kan humnoonni alaa uuman odoo hin taane rakkina yeroo dheeraatiif kuufametu waan kana dhalche yookaan immoo gaaffiin uummataa sirriidha. Maddi rakkoo kana rakkoo keessa dhaaba keenyaatii jedha. Ittaansuudhaan rakkinni waan kana maraatu rakkina keessa dhaaba keenyaati kan jedhu kan cimee baheedha. Lammaffaa namoonni baratan hojii argachaa hin jirani. Hiree hojii uumnee gabaasni jedhamu marti kijiba. Oromiyaa waliigalatti barattoota 39,000tu waggaa waggaan eebbifamee baha. Isaan keessaa 25,000 baadiyyaa irraa dhufan. Wayita ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti dargaggoonni miliyoona 2 ol ta'an hojii malee taa'aa jiru. Sadaffaa uummanni Oromoo Oromiyaa guutuutti lafa isaa saamamaa jira. Rakkoon kun naannoo Finfinnee qofaa miti. Adaamaa fi Dambidoolloo kanneen biroos tuquu danda'ama. Magaalota Oromiyaa keessatti lafa isaaniirraa buqqa'aa akka jiran beekamaadha. Qonnaan bultoonni Oromoo naannoo Finfinnee lafa isaaniirraa buqqifaman waardiyyaa yookaan zabanyaa ta'anii jiru. Kana ragaa bahuuf naannoo Boolee bakka abbootiin qabeenyaa itti baay'atan Shawaa Suupparmaarkeet deemuun qofti gahaadha. Qonnaan bulaa naannawa sana jiraataa turantu har'a achitti zabanyaa ta'anii jiru. 4. Seenaa keessatti uummanni Oromoo akka ammaa kanatti tokkummaan ka'ee gaaffii mirgaa yeroonni itti gaafatee fi morme gonkumaa hin jiru. Kun ammallee sirriitti yoo adda baafnee rakkina kana hiikuu baanne kan nu xaraguudha. 5. Amma booda uummata Oromoo akka duriitti bituun gonkumaa hin danda'amu. 6. Seerri osoo manni marii itti mari'atee hin labsiin Aschekwaay jedhamee dhufaa fi gadi ergamee murtaawaa jiru balaa guddaa qaba. Kanarraa waa barachuu qabna. Murtii caffee murteessas kana keessatti kan ilaalamudha. 7. Uummanni Oromoo mormii amma gaggeessaa jiru kanaan hunda keenya adda baafatee bareera. Kaabinee hattuu fi nagaa ta'e addaan baasee ilaalaa jira. Bakkeewwan hattuu ta'an irratti mana gubeera. Bakkeewwan kaan irratti immoo itoon tuqiin bira darbeera. Uummanni nuun beekuu jechuu hin danda'amu. Bakkeewwan tokko tokkotti kaabinoonni OPDO uummatarraa waan fagaataniif yeroo isaan baqatanii bobaa poolisoota federaalaa fi raayyaa ittisaa jalatti dheensantu mul'ataa ture. 8. Oromoon lammii isaatiif quuqamu waajiraalee mara keessa jira. Wayita inni yeroo adda addaatti ragaalee jiran waraabee uummataaf dhiyeessu hin argamu. Garuu immoo maqaansaa Tasfaayee Kabbadaa Hayilamaram jedhama. Icitii hoggaanni fuudhu namuu kana addaan baasee waan hin beekneef itti agarsiisa. Garuu battalumatti uummata bira gaha. 9. Teknooloojiin nu lolaa jira. Har'a diishii fi saatalaayitiin akkasumas moobaayiliin baadiyyaa Oromiyaa keessa jira.
nama 5 taanee waan akka mootummaatti haasofne odoo nuti walgahii sana xumurree gadi hin bahin TV fi raadiyoo biyya alaatiin qilleensa irratti argina. Kurnaffaa wanni haasofnu hundi battalumatti uummata bira gaha. Uummatichis muka jalatti walitti hasaasa. 11 uummanni bulchiinsa gaarii dhabuun hedduu mufatee jira. Sababiin lafa isaarraa buqqa'uus kanumarraa madda. Abbootiin lafaa naannawaa Finfinnee jiran marti zabanyaa taasifamaniiru. Kun dhugaa dirree jirudha. 12 Oromoon seenaa isaa keessatti wayita inni gamtaadhaan ka'ee morme inni ammaa kun isa jalqabaati. Bara Minilikillee akkasitti gamtaan hin kaane. Amma kan nuun mormaa jiru guutummaa Oromiyaati. 13 yoo dhaabbanne kana sirreessuu baanne waliin xaragamnee banna. Uummataan loluuf yeroof qabbaneessuu yoo ta'e malee jijjiirama hin fidu. Garuu uummata dhaga'uutu furmaata. 14 mormiin kun guutummaa Oromiyaa keessatti ka'uudhaaf sababiin maastar pilaanii haa ta'u malee maastar pilaanii miti. Rakkina yeroo dheeraatiif uummata keessatti kuufamaa turetu dhohee ba'e. 15 sagaleen kun ammas qilleensarra ooluu ni mala. Garuu dhaaba keenya OPDO fayyisuuf dursa haa kenninu kan jedhuu fi kan kana fakkaatan keessatti argamu. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo walumaa gala waraabbiin sagalee nu dhaqqabe kutaan 1ffaa kunooti hordofaa. قبل والتجي اتفقنا ini ada gesino kiro darbe ala iro ratundai marina kagefam sakore juga desa dapat demokrasi Oromo wal kabatu teras ke kamariatu iro darbe ipsi kesun kami ini sama ala katai itu akabe marina dapat kagefam mujadamen gabuye ture kuni awasi dan marina dapat mariga ke famesani gaaffileen adda addaa hawaasi adda addaa irraa kaka'an walitti cuufamanii dhiyaatanii jiru. Isa irratti hundoofnee walumaa gala haala yeroo naannoo Oromiyaa wajjin wal qabatu jeequmsa yeroo darbee gaggeeffamaa ture san ija maaliitiin akka ilaalame akkamitti akka qoratamu achirratti hundoofnee haalli qabatamaan keessoo dhaabaa maal akka ta'ee fi walumaa gala achirraa maal barnoota arganna akka jedhu hundumti keenyaa hubannoo akkaataa argachuu akka dandeenyuuf gaaffilee kaan sararratti hundoofnee marii gaggeessina jechuudha. Isaaf waltajjiin irraa kun kan hubannoo ta'e marii sanirratti hundoofnee yeroo itti aanutti yaa'u gara uummata nu filatee itti deemuu keenya waan hin oolleef marii hawaasa wajjin goonu isaaniif immoo dhimmoota adda addaa uummata irraa ka'uu danda'a. Ija kamiin haala kamiin ilaalamuun akka isaan irra jiraatu waan gargaaruu danda'u irratti waliigallee deemuudhaaf akka nu gargaaruuf jechuudha waltajjiin ammaa godhu. Kanaaf isa irratti mari'annaa gaaffileen walitti qindaa'anii dhiyaatanii jiru. Gaaffilee san dura wanni hafe yoo jiraate boodarra isarra mari'annee waan isin biraa ka'ee wanni hafe yoo jiraate itti deebinee ilaalla. Haa ta'u malee gaaffilee hanga ammaa nu bira ga'anii walitti qindaa'an san gaggaallee dubbisee manni hundumtuu erga hubatee booda sarratti marii eegallaa jechuudha. San booda erga kana xumurree booda yaadsee yaada tokko wal jijjiirree warri jeequuf jeebbaamaa xumurree hawaasiin gara jeequuf jeebbaamaatti deema. Isa erga xumurreen booda yaa'u waliin immoo hawaasa wajjin qorannee yeroo konferensiin dhaabaa bobbaa irraa waggaa deebinee yeroo
san konferansii hundee bu'uura dhaabaa gaggeessine amma yeroo inni waan hin jirreef haaluma kanaan xumureet yeroo hundumtuu hundee bu'uura dhaabaa hundumtuu yeroo deebinu gaggeessina waan jedhameef yeroo deebinu konferansii gaggeessina jechuudha. Ceepuuf ceephaafni garuu ammuma xumura kan waasii hundumtuu. Kanaaf amma aduu dafnoo immoo cheeklistii irratti mariitu jira waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti galmaachisuuf namni kamiyyuu hundumtuu achitti argamu sana jiraata jechuudha. Cheeklistiin akka dubbistaniif yoo rakkoo yaala finnee isin raabsina. Dubbistanii aduu dafnoo ganama saasaditti waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti achitti waliin qabamna jechuudha. Kanaaf amma marii keenya juma kanaan dhimmoota wannoo ta'an safilatti hundoofnee gaggeessuudhaaf gaaffilee nagaalii dubbisuuti gara mariitti ceenaa jechuudha. የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ባካሄደው ስብሰባ የኦሮሚያ ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ ባስተላለፈው መግለጫ ዙሪያ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኦህዴድ መሰረታዊ ድርጅት አባላት ውይይት አካሂደዋል። በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት አባላቱ በጥልቀት ከተወያዩበት በኋላ መግባባት ላይ በመድረስ በቀጣይ ማብራሪያ የሚሹ ጥያቄዎችን እንደሚከተለው አቅርበዋል። ጥያቄ 1 በኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባው የኦሮሚያ ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ የተሰጠው መግለጫ የሕዝብን ጥያቄ ከመመለስ አኳያና የተፈጠረውን ሁከት ለማስቆም የተወሰደው እርምጃ እንደ በጎ ጎኑ ቢወሰድም የሰው ሕይወትና ንብረት ከመጥፋቱ ቀደም ብሎ ይህ እርምጃ በድርጅታችን በኩል ለምን አልተወሰደም? ሁለተኛ ጥያቄ የተቀናጀ የአዲስ አበባ ከተማና ኦሮሚያ ልዩ ዞን ማስተር ፕላን በ2006 ዓ.ም እንዲቆም እንደተደረገ ይገለጻል። ይህ እርምጃ ተወስዶ ከሆነ ለምን በወቅቱ ለሕዝብ ይፋ አልሆነም? በመግለጫው የተጀመረው ማስተር ፕላን ሙሉ በሙሉ ቆሟል ይላል። በሌላ በኩል ደግሞ በ2006 ዓ.ም እንዲቆም ተደርጓል ይላልና በአሁኑ መቆሙና በ2006 ዓ.ም ቆሟል በተባለው መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? 3 በመግለጫው ላይ ማስተር ፕላኑ ከመጀመሪያው ችግር እንደነበረበት ወይም የጎደለው ነገር እንደነበረበት ሲገለጽ ነበር። ይህ ቀደም ሲል ችግር ነበረበት የተባለው ምን እንደሆነ ይብራራ። ችግሩስ ቀደም ሲል የተገመገመበት ሁኔታ ነበር ወይ? 4 በአንድ በኩል ህዝብ ያነሳው ጥያቄ ትክክል ነው እየተባለ በሌላ በኩል ደግሞ በክራይ ሰብሳቢነትና በልማታዊ ዲሞክራሲ መካከል ያለው ትንቅንቅ ነው ይላልና ይህ አብሮ እንዴት ይሄዳል? የተነሱ ጥያቄዎችስ በመግለጫው የተካተቱት ብቻ ናቸው? 5 በመግለጫው ኦሮሚያ በሕገ መንግስቱ በተደነገገው መሰረት ከፍንፍኔ ልዩ ጥቅም የማግኘት መብቷ በአጭር ጊዜ ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግ ተገልጿል። ህብረተሰቡ በዚህ ላይ በተለያዩ ጊዜያት ጥያቄዎችን ሲያነሳ ለምን መፈታት አልተቻለም? ይህ ጥቅም ወደ ኋላ ተመልሶ የ21 ዓመታት ይታሰባል ወይ? የሚገኘው ጥቅም ምን ያካተተ ነው? በአጭር ጊዜ ውስጥ ይገለጻል ሲባል መቼ ተጠንቶ ነው? 6 የኦሮሚያ ከተሞች የጋራ ልማት አዋጅን በተመለከተ አዋጁ በደንብ ውይይት ተደርጎበት ነው የጸደቀው? አዋጁ በመጀመሪያው መንግስት ምስረታ ላይ እንዲጸድቅ የተፈለገበት ምክንያት ለምንድን ነው? በአዋጁ ላይ ችግር አለባቸው የተባሉ አንቀጾች እነማን ናቸው? አዋጁን ያዘጋጁ ሰዎች በሚዲያ ላይ መግለጫ ሲሰጡ ከተሞች በአንድ ሲቀናጁ የስም ለውጥ ሊኖር አይችልም ወይ ተብሎ ሲጠየቁ ስም ምንም ችግር ሊፈጥር አይችልም፣ ስም መለወጥ ይቻላል ሲሉ ነበር። ይህ የከተማዋን አመሰራረት ታሪክ ሊቀይር አይችልም ወይ? መጀመሪያስ ይህ እንዴት ታይቶ ነበር? 7 ህብረተሰቡ የሚያነሳው የመልካም አስተዳደር ችግርን በተመለከተ የመልካም አስተዳደር ችግር በከፍተኛ አመራሩ እስከ ታችኛው አመራሩ እንዴት ተገምግሟል? በከፍተኛ አመራሩ ደረጃ የታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንደ ክልላችን ሁኔታ ምን ናቸው? በመካከለኛ አመራሩ ውስጥ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ናቸው የተባሉ ምን ጉዳዮች ናቸው? በታችኛው በቀበሌ ደረጃ ያለው የመልካም አስተዳደር ችግርስ እና እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ምን ስልቶች ተቀምጠዋል? እነዚህን ችግሮች ለመፍታትስ የድርጅታችን ቁርጠኝነት ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? 8 የጸረ ሰላም ኃይሎችን በተመለከተ
ድርጅታችን በጸረ ሰላም ኃይሎች ላይ ያለው ግንዛቤ ምን ያህል ነው? ተቃዋሚዎች የሚያራግቡትን የጸረ ሰላም አጀንዳ ለማክሸፍና ለፍርድ የሚቀርቡትን ለፍርድ በማቅረብ በኩል ምን እየተሰራ ነው? በመግለጫው የተፈጠረው ችግር የጥፋት ኃይሎችን እንደሆነ ይገልጣል። አባሎቻችንና በደጋፊዎቻችን በአጠቃላይ ድርጅቱ የውስጥ ችግር ድርሻ የለውም ተብሎ ይታሰባል ወይ? አሁንም የጠራ አመለካከት በህዝቡ ዘንድ በሌለበት የተነሳውን ችግር መፍታት ይቻላል ወይ? መልሶ ለማቋቋምስ ምን እየተሰራ ነው? 9 ቀጣይ በክልላችን አንዳንድ አካባቢ የተከሰተውን ችግር ዳግም እንዳይከሰት ከዚህ የተወሰደው ትምህርትና በየደረጃው ያሉ አመራር መላው አባላትና በህብረተሰቡ ዘንድ የሚሰሩ ስራዎች ምን ያህል ታስቦበታል? 10 በቀጣይ ለሚደረገው ሁለንተናዊ ስራዎች ከኛ ከወዲድ ምክር ቤት አባላት ሚና አንጻር ምን ይጠበቃል? 11 በአጠቃላይ ሲታይ የትግል ጓዶቻችን በሙሉ ሞራል በመግለጫው የቀረበላቸውን ጥሪ ተቀብለው ከጎናችን ናቸው ወይ? የኢህአዴግ አባል ድርጅቶችና ደጋፊዎች ኦሮሚያ ላይ የተከሰተው ችግር የሁላችን ችግር ነው ብሎ ያምናሉ ወይ የሚሉ ናቸው። አመሰግናለሁ። ጋፊኒ ሴሌ ረጋፋ ድፉ አፋኑ አማራቲን ኮፓይል ባንፌፍ አኩመ ሰናን ክንዳይ ኢካሳፋን ኦሮሞቲን አሰፍነ ይችላል ጋፊ ካና ቶኮላ መጀደ አከ ጋፊን ያተተ ዱንተይን ወልማ ገለቲ ጌትሾጅ ነው ገርጋሬት ዱቢና ከምት አከላለመ ፊ ማለከተ ኦዴፈኖ ጉቱ አካርገተን ሰደርካ ሰንት ዶኖ ጎነ ኦዴፈኖ ቶኮ ቶኮ ኑፍ ዱዋ ገርጋራ ኡመተቲን መሪያቺስ ነው ቶኮ ቶኮ ሞ ኡመተ ስቲ መሪያቺስ ዳት ነው ገርጋራ ገሮካ ሚሴን ሰዳበቲት ከስመቱሞ አካ ነሞታ ኡመን ፍለቴ በነመሪ ከሰ ጅሩቲት ወነ ቤኩ ቀምኑ እንዳይሉ ቤክኔ ጋሪ ዋንተው ተንቤኩ ቀምኑ እንዱማ ገሪናስ ጭምናስ ሃላስ ኤዱስ ሊካስኔ ጋሪታ አኮንትራቴድ ካን መሪ ዳፍሲን ገርጋራ ካን አኩማ ገርጌስቶታት ቤኩን ጋሪ ዋንተው ጀቹላ ዱራን ዱርሳ ረኮን ማንኒ መተመሳት ረክች ማለት እንጀሩራት ወበኖ ጉቱ አርገቹን ጋሪ ነትፈካት ረኮን ኩማ ለማፍጃትስ ከይ በራነስ ከይ ቤዚካሊ ረኮ humnoonni alaa uumanii miti. Aboonis hin uumne, obkonis hin uumne, warri biraatis hin uumne, rakkoo isaan uuman as keessa hin jiru. Rakkoo uumametti ta fayyadame baay'eedha. Malee rakkoo humnoonni kun uuman rakkoo akkasii uumuu sumnan qabanii uumanis uummata jeequu hin danda'anii homaa warra almost warra ummata keessa baan jenne kaasuu hin dandeenye wanni uuman hin jiru uumonni danda'anis hin jiru kanaaf waltajjii koree giddu galeessatti irrattis tan liigal sababa godhachuu hin qabnu sababa isaan biraa barbaannudha malee warra as hin jirre warra du'an warra ummata keessa hin jirre sababa goonee achitti maxxansinee ibaluu kana godhatan jedhu kan afaan keessa baasuun mataa isaatiin qaaniidha waan ta'eef rakkoo keenyas laaluudhaaf waan nu gargaarreef rakkoo keessa keenyattis hubachuudhaaf waan nu gargaarreef kan haadiisnu itti fayyadamne guutummaatti itti fayyadamanii jiru hoo balbala banne sanitti hundu seenuu danda'a balbala nutu banee tan banne sanitti hundu seenee jira itti fayyadamee jira garuu isaan hin uumne tan jedhu kana ammas manni kun tan qabachuu qabu rakkoo humni kun uume akka hin jirre beekuun gaarii ta'a. Humni kun rakkoon uumne jechuun uummanni Oromoodha har'a hedduun ta'in durumarraa kaasee yeroo jarri kun humna qabanis hedduun hafin madaalee laalee fedhii isaa wajjin walitti hidhee kun nan barbaachisu jedhee dhaabee jira.
By the way, dhufaatii keenya keessatti namoonni yeroo dheeraa qabsoo kana keessatti fixanii jirtu. Challenge yeroodhaan nuqunnamaa ture keessatti sadarkaa adda addaatti warra hojjechaa turtan as keessa hin jirtu. Rakkina abaawonis ta'ee kunis uume hiikuu keessatti gahee olaanaa taphachaa ture uummata Oromooti. Qonnaan bulaa Oromooti. Loltuu miti, humna kaanii miti, kaanii miti. So har'a sadarkaa dhaaba kana beeketti dhumtee ganaa sirriitti dhum beekinu faayidaa isaa madaaluu danda'a. Filannoo 97 biyya kana seef godhuu keessatti uummanni Oromoo gaheen inni taphate baay'ee guddaadha. Qulfii ture. 2002 ta'ee 2007 jeequudhaaf wanni hin godhamne hin jiru. Garuu jeequmsa san hundaa cinaatti dhiisetti filannoon sun karaa nagaatiin akka dhumu godha. So humni kun eduu humna ta'ee itti fayyadamuu danda'ee yeroo kana hundattuu fayyadamee naannoo kana jeequu hin danda'u jechuudha. Wanni dura wanni addaan ba'uu qabu kana jechuudha. Tan lammataa rakkoon kun rakkoo uummataati miti, rakkoo keessoo keenyaati. Rakkoon keessoo keenyaa sadarkaa tokkotti maaneejdi ta'uu hobaate, hiikamuu hobaate, karaa qabachuu hobaate uummatas biyyas diiguu akka danda'u tan nutti agarsiise. Maal jechuudha rakkoon keessoo keenyaa? Dhaabbanni kun kaayyoo qaba. Amantaa qaba. Miseensa isaatii fi hooggansa isaatii fi miseensota isaa kaayyoo fi amantaa sana irratti ijaara. Kaayyoo sana irratti ijaara. Kaayyoon keenya wanna biraa of keessaa hin qabu. Faayidaa uummataa eeguu guutuudha. Gara hundaanuu. Kanaan alatti wanni biraa keessa hin jiru. Miseensi hooggansa irraa kaasee amma dakaatitti kaayyoo dhaabbata kanaa bakkaan ga'uudhaan uummata mobilaayiz godhee fedhii fi faayidaa uummataa keenyaa eegudha. Kana keessatti akka biyyaatittis biyya tokko biyya cimaa tokko qabaachuu keessatti ga'uu fi taphachuudha. Kaayyoon kun karaa addaan hin cinneen hojiirra ooluu kan danda'u dhaabbanni keessoon isaa karaa addaan hin cinneen tarkaanfataa ta'ee duwwaadha. Haaromaatii hodhe tarkaanfataa ta'ee duwwaadha. Continuously keessa isaa haaromsaatiin cimsaatiin rakkoolee jiran hundaa ilaalaatiin hiikaatiin qulqulleessaatiin yoo deeme duwwaadha. Kana gubbaarratti xiqqoo karaadhaa dhabnaan ummata dhaabbatee miti tan gaggeessinu, ummata fuulduratti deemu gaggeessina. Ummata fedhii hin qabne miti tan gaggeessinu, ummata continuously fedhiin isaa uumamaatii fi guddachaa jiru gaggeeffama. Kanaaf dhaabbata keessatti haala uummanni irra ga'ee haala qabsoon kun barbaaduun hundumtuu ijaaramee of cimsee walitti hidhamee sadarkaa adda addaatitti deemuu dadhabuu isaatiin rakkoo dhalachaatiin jiru. Keessatti fedhii uummataa hedduun ta'in fedhiin dhuunfaa guddachaatii yoo deemu kutannoon uummataaf qabnu sun gadi bu'aatii yoo deemu because nuyi waa lama keessatti hojjenna. Akka namootatti fedhii dhuunfaa qabna. Akka namoota qabsaa'utti immoo fedhii keenya san xiqqoo gadi qabnee uummata keessatti wanna uumamuu qabuu fi hojjetamuu qabu san hojjenna. So sadarkaa adda addaatitti kuni gadi bu'aatii yoo deemu keessoo keenyatti dimokiraasummaan dhabamaati. Keessoo keenyatti amantaan diddigamaati. Keessoo keenyatti fedhii ofii duwwaadhaaf fiiguun dhalachaati. Keessoo keenyatti
theoretically kiraasa sababuma inni tanaasofnu kun guddachaati namni uummataan ol arguu dhiise bulchaan aanaa uummata keessa jiraatu jedhu nafin harka isaa kiisii keessa godhatee gooftaa bakka ta'uu jalqabetti nugusa bakka ta'uu jalqabetti gaaffii uummataa dhageessee hiikuun hin danda'amu. So dhaaba keenya keessatti akka koreen giddu galeessaa qoratetti gurra uummata dhaga'uu tu dhabame. Gurri uummata dhaga'uu sun hoo dhabamu uummanni immoo uummata kaleessati miti. Uummata kaleessaa waan hin taaneef gurri nu dhaga'uu dhabamee jira jedheetti mana bulchiisaa jedhu nafin gubuu jalqabe jechuudha. So rakkina bulchiisa gaarii jennee akka walii galaatti tanaasofnu kun practically qabatamaadhaan naannoo keenya keessatti sadarkaan isaa darbee jira jechuudha. Kana waan ta'eef wanna dhaga'uu dandeenyu, wanna hiikuu dandeenyu, wanna uummataa wajjin karaa addaan hin cinne mari'achuu dandeenyu, itti himuu dandeenyu, wanna har'a hiiknu har'a isii hiikna jenne, wanna boru hiiknu immoo boru isii hiikna jenne, wanna hiikamne immoo hiikamuu sababni isaa kana jenne uummata wajjin karaa addaan hin cinne wanni godhuun fi mari'achuun nurra jiraatu sun sadarkaa itti gadi bu'etti kanarraa ka'ee gabaasni sobaa olaantummaa bakka argatetti hundumtuu walitti qabamee sobaan wal quubsee wanna lafarra hin jirre sobaan wal quubsee bakka deemetti wanna dhalate. Hundumtuu warqii lafarra tanafame godhees dhiyeessa gabaasa odeessu. Wanni lafarra jiruu fi wanni gabaasan dhiyaatu adda adda ta'aatii deeme. Namni neetworkiidhaan tanitti ramadamu ga'umsaan hedduun ta'e gandaan tan wal guuraa deemu ga'umsaan hedduun ta'e ga'ee qabuun hedduun ta'e kuni guddachaa waan deemeef rakkoon kun dhalate. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf kaayyoon keenya qonnaan bulaan lafarraa buqqa'uu qabu jedha. Lafarraa buqqa'uu erga hin qabaanne aduu qonnaan bulaan lola kaasuu hedduun ta'e guyyaa hundaa kana lafarratti ilaaluu qabna jechuudha. Qonnaan bulaan hin buqqaa, laftiin gurgurama, hiyyummaatti gala, karaa baay'ee hammaataa ta'e dubbiin deemaa jira. So sammuun keenya fi qalbiin keenya qonnaan bulaa wajjin hin jiru jechuudha. Qalbiin keenya fi sammuun keenya qonnaan bulaa wajjin hoo jiraatu everyday wanna qonnaan bulaa irra ga'u santu nu quuqa. Bulchiisa gaarii tan jennu sun isa. Akkanumaan lafaa ka'anii nama harka fuudhuu jechuu miti. Dhaga'uu dadhabuu jechuun sun kana. Guyyaa hundumaa wanna qonnaan bulaa keessa jiru santu nama quuqa. Namni qonnaan bulaan maaliif akkas ta'e jechuu jalqaba. Haa ta'uuti ganda xinnoo irraa kaasee hamma dhufee Finfinnee marsee jirutti guyyaa guyyaadhaan qonnaan bulaan buqqa'aatii deematii bakka tokko duula karaa fakkaatuun baay'ee karaa nama gaddisiisuun even misooma fiisoo ta'e yookaan investimentii dhabisoo ta'e investimentii uummata gargaaru investimentii hojii uumuu kan hedduun ta'een bittaaf gurgurtaan lafaa daangaa darbe caasaa keenyatu
dhumarratti beekamtii kennaaf. Maaliif ta'e qonnaan bulaa dhaga'urra garaa ofii dhaga'utu guddate jechuudha. So kuni bal'achaatti deeme. Tan lammataa amma daataa har'a jiruun Oromiyaa keessatti yuunivarsiitiidhaa tan giraajuweet godhe nama 39 qabna. 39 kana keessa amma qabatamaadhaan jirtan jiru gara 25 baadiyyaa Oromiyaa keessa. Magaalaa tan jiruuti. Baadiyyaa Oromiyaa keessa jira. Kuni 10 irraa tan addaan kutee ilaallatu. 8 irraa tan addaan kutee ilaallatu. Drop outii 12 ilaallatu. Yuunivarsiitii seenee tan bahee ilaallata. Lakkoofsi kun hundumtuu qe'ee abbaa isaa jira. Oromoon except Horroo Guduruutii fi Salaale qe'ee isaatii tan bahu jiru. Baratee yuunivarsiitii fitus hojii argachuu waan nama nasaa ta'a. Warra isaa bira ta'a. Tan xiqqoo sochoo uummata kaaba shawaa kana. Tan xiqqoo sochoo amala sochoo tan qabu naannoo Shaambuuti. The rest qe'ee isaatii bahu. As Finfinnee marsee dhufee nan baay'ee deemes Buraayyuu irra ta'a. Buraayyuu amma namni Wallaggaa hunda akka jirutti dhufee guutee anytime abidda ta'uu danda'a. Anytime magaalattii kanan galu caafa irra ta'a. Akka waliigalaatti daataa guututti lakkaa'amne amma hojii dhabaa gara miliyoona 2 harkaa qabna Oromiyaa keessatti. So Oromiyaa guddaa kana keessatti bal'aa kana keessatti injinii diinagdee biyya kanaa bakka ta'e keessatti maaliif dargaggoonni hamma kanaa shamarran hamma kanaa hojii dhabaa ta'anii taa'an dhaga'uutan jennu sun kanarraa qaba. So sensitive taatee dubbii ilaaltee everyday gaggeessuu jechuun isa akka dhaabatetti gandarraa kaastee amma baddaatitti baddaadhaa kaastee amma gandaatitti kana laalanii hiikuu guyyaadhaan hiikaa deemuu. Gabaasni sobaa biyya guutaa televezyiidhaan dhageessu miliyoona 2 hojii qabsiisneedha. Piraaktikaalii miliyoona 2 jiru. Tan lammataa naannoon kun dhalataa ofii duwwaa hedduun ta'een naannolee hundarraa'uu gara isaatti dhufu. Goojjaam irraa hin dhufu, Gondar irraa hin dhufu, Tigraay irraa hin dhufu, Kibba irraa hin dhufu. Adaamaa dhaqxanii hedduu ilaaltanii manzirraa tan galu walakkaadha. Riifti vaalii kana Shaashamannee Zawaa hedduu dhaqxanii Kibba irraa tan dhufu caala. So tan ofii duwwaa hedduun ta'een tan biyyaattis diinagdee jiru hundaa keessummeessuun dirqama. Sanyiidhaan nama addaan baasu hin qabdu. Tokko akka opportunitiitti fudhachuudha. Challenge qaba. Challenge kana yaada keessa galchitee deemudha. So hojii dhabaa guddaan jiraachuusaa. Dargaggeessi manatti taa'u kun yoo filatamtan dhaqxanii dubbistan bakka baay'eetti kan isinitti mannatti fakkaata. Amma sooraqtan maal nuuf fiddanii dhuftuu tan jedhanis tokko. So hojii dhabaa guddaan jiraachuun isaa dargaggeessi kun tan isa dura barate hojii waan dhabeef tan mana barumsaa jirus zaatmaach baratee asan naqee abdii qabu baradhee maala godhaa eessan naqaa baradhis barachuu baatus garaagarummaan qabu gara jedhutti deemuu abdii dhabu jechuudha. Tan
كلمتها كان كوني أكد على شو دندو هردون تين أوكا كورن يندور وانا كان الرتو جتمو باتي صدركاتو كنت وانتو كنت على شو كرندو قران بيك وجتمي تنبول الرا ونا هارا دلتين صدفان ويا دلو جتمو كيست غرغار سوار باتا منا بولات من مقالة السيرفيسي بربادا أمتا سبول شرة دابا سبول شرة سو corruption in قدات داتا بيكو داتا لاني سنقران ديكو قران هاتا مالي نموتا براتي لدمتين سامن برانو بلشي دمتين وفي نوف بلشم بكامركانايت ومن سانتي معنا لا غرغار سبقا تجاجلا كان ارغن بكتو كوتي تنادا بكتو كوتي قداتا سو كن صدركاتو كوت ديمت سبب بربادا تريجولا دووداف سبب بربادا كان بربادان واي ماستر بلاني سببتي سبب مالي روت كوزينتي روت كوزيني سبب وانتو كوتيني قالوا تنكو سينا أورمو كيست زمن ملكاتو زمن آيلة سلاسياتو زمن أينيواتو Oromoon daangaa dhaama daangaa itti yeroon sadarkaa kanatti afaan tokkoon ajandaa tokkoon itti ka'een jira. Bakka tokkotti mana gube, bakka tokkotti hin gubne, bakka tokkotti jeeqe, bakka tokkotti hin jeeqne garuu across the board yeroo ajandaa tokkoon itti sosochu jechuudha. So qabatamaadhaan maaster pilaanii lakkoo qabu kan qabu ala hola rakon kaw garum bek malakate ane du daga fatani bek maay kesi sama mal kaba malik kabu dugalis nit kulkul mal bek ida joni sama bek nat baka worom tiga gesu bek hoji expertise tante sim jere wala enni mata saati rakko kawa denu wad garun detail harrasin beeku haruma kan maal jechuudha miti beeku abbaan ta'es ekspertoota achitti hojjetanuu ta'e malee abbaan isinitti musuma jiru natti fakkaata. Garuu isa sagaltamii kuma lamaaf jaastan jedhamu irratti amareennu abeeknu guyyaa yeroo beekne hojiirraa oolchinu. By the way, wanna kana dunia no jete jira that much wanno ko detail isa beku da bota imani hammasan wanna dati yetuti hatauti umman mola farrat experience birakam mutannon biran arga jiru guya dan buka usati guya dan la farra ka usati guya dan yumati ga usati magala kana ke zawanya Yorwata, Zavanyano Doromot. But a bullet victim to Fulake Sandra Shaw supermarket in Gil. Actually, the new Altan, Nalt. What is Zavanyata good? What a back of Yaturan? Lava Canada or Angel.
kanaaf guyyaa guyyaadhaan kana beeka guyyaa guyyaadhaan kana argaa maaster pilaaniin kun lafa Oromoo dabarsee kennuudhaaf yoo jedhamu muuxannoo kanarraa ka'e daangaadhaan madaangattu inni kaaniif hin jiru jechuudha. Because lafarraa buqqa'uun kun achitti duwwaa hin ta'in Dambidollootis jira. Qonnaan bulaan haala itti dorgomee mana itti ijaarrachuu danda'u qabu. Sanbadi nama mallaqa qabu duwwaatu achitti ijaarrachuu danda'a. Harawaa carras jira. Bakka hundaa as naannoo kana duwwaa hin ta'u bakka hundaa jira. Kanaaf kun ajandaa ta'e jechuudha. So ummanni sirriidhaa erga jettanii kan jedhu ummanni guyyaa tokko dogongoree hin beeku waan isinitti himu. Barsiisni irra lafti kun situutti fayyadamaa heerri mootummaa kana jedhaa kanaan ala kan ta'e hundumtu dogongoree dhamee baratee jira. So dhaabbanni masmararraa ba'e ummanni masmara isaati irratti dhaabbate. Dhaabbadhu asitti as dhaabbachuu baannaan nu gaggeessitu jedhe zaatisitti. Kanaaf ummanni sirriidhaa kan jedhu. Ammaan boodas biyya kana keessatti I don't think karaa kanaan alatti uummata kana bulchuu hin danda'amu. Ani akka nama qabsaa'e tokkootitti nuuf kuni injifannoo olaanaadha. Ammaan booda abbaan ta'e dhufee uummata kana nan bulchee bulchuu hin danda'u. Even OPDO'n masmara isaatitti galee wanna tamanu saniin yoo deemu baate xaragamee deemu. Kun injifannoo olaanaadha. Kufaatii guddaan maalinni wanna qabsoofneef san nu fuuldura duubunee laallee beeknee uummata kana sadarkaa sanitti gaggeessuu danda'udha. Kufaatii guddaanis. Kufaatii guddaanis. Dhaabbanni koreen giddu galeessatti soo qoratu isa. Kufaatii guddaanis. Wanna uumne kan fuuldura deemuu dadhabu, gaggeessuu dadhabu, hiikuu dadhabu, dhaga'uu dadhabu. Isarratti rakkoo dhalate. Malee addunyaa irratti rakkoo guddaan uummata kana uumuu dadhabudha. Fedhii ofii beekee, fedhii ofii jirtan dhaabbata. Kuni dhalachuun isaa waan guddaadha. Garuu immoo dhaabbanni sadarkaa kanatti dubbii beekee fuuldura deemuu gaggeessuu baate immoo wanna gaarii kan jennu kun biyya diiguu danda'a. Ofis diigeet, biyyas diigeet hunda godhee adabata. Kana tan ta'e. Afuraffaa irratti teekinooloojiin akkan jedhe sababaa miti. Teekinooloojiin almost wannoo keenya nuti hojjete. Addaawii gaggeessee, dhaaba keenya gaggeessee ta'uu qabeedhee wareegama guddaadhaan onnaas ga'e. Baadiyyaa hunda moobaayiliin galee jira. Saatalaayitiin hin jira. Maaliin jira. Addunyaadhaan addaan ba'uun hin danda'amu. So namni biyya keenyaa duwwaa hin ta'in addunyaa irra kan jiru walitti dhabe. Dargaggeessi isaan gaggeessu. Nuyi warri isaan gaggeessuu hin dandeenye jechuudha. Warri qabsaa'uu isaan gaggeessuu hin dandeenye. Televiziyoonii sa'aatii 24 hojjetu 2-3 nutu harkaa qaba. FM nutu harkaa qaba. Tele nutu harkaa qaba. Maal nutu harkaa qaba. Everything nutu harkaa qaba. Wanni harkaa qabu kun meaningless ta'e. Faayidaa keessa ta'e oolle. Karaa biraatiin warri alaa dabarsan
tani sindi kuban akkanatti mari'achaati marii kana dabarsu asuma bira ta'anii live dabarsu marii so mistiri wanni jedhamu nama amma sin dabarsitan moo dabarsitan hin beeku even wanni mistiri danaa saamu hin dabaru ichikidha kun jette nama shantaatee wanni haasofti hin dabaru namni wal shakkee muka jalatti tolee wajjin haasa'uu jalqabee jira. So akkan duratti kaas hundi walitti qabame rakkoo keessoo keenyaa akka ta'e sirriitti hubachuun gaariidha. Rakkoo dhaaba keenyaa keessoo keenyaa akka ta'e sirriitti hubachuun gaariidha. Bakka biraa barbaadu miti. Bakka biraa laaluu miti. Miidiyaa irratti dubbannu uummatatti dubbannu maal wanni akkas gootu hin jira. Garaas nyaachati keessi kee keessa keetiin ol falmaati wanni haasoftu hin jira. Deeme garuu rakkoo keessoo keenyaati. Rakkoo keessoo jechuun hamaadha. Mana kana waltajjii mana marii haaraa jalqabu torban lama torban sadii kenneet asitti tokko keenyas wal dhufaatii hamma dhumaatti wal qorachaatii wanna godhaatii ture. Maaliif akkas godhu? Humna jechuun sammuu namaati. Ilaalcha. Maastersii miti, PhD miti, maali inni barbaachisa. Garuu inni tan hojjetu sammuu qulqulluu, sammuu kaayyoo sanii hojjetu qabaatti dubbata. Otherwise sammuun namaa diiguu danda'a. Sammuun namaa waan biraas uumuu danda'a. Sammuun namaa hin ijaarasa. Mee dhaqaatii waltajjii kanarratti asirra taa'ee waan baay'een taajjabu. Rakkoon kun rakkoo viidiyoo bu'aadhaa jedhee fudhadha. Argitanii yoo jiraattan namni mana kana jiruu fi namni dhufee gabaasuu wal caalu argitan. Gaaffii namni kun kaasu akkaataa namni kun dubbii analaayizitti godhuu fi namni deebi'us garaagarummaa isaa agartu. Namni as dhufe kun duraan caalee waan dhufee miti. Sammuu santu sheep ta'e. Amma gadi soowwutan hin argitu. Garaagarummaa keessan hin agartu. Nama kalee waliin turtan amma deebitanii walii wajjin teessan hin agartu garaagarummaa. Eessa jira dubbiin? Dubbiin ilaalcha bira jira jechuudha. Hojii dhaabaa, hojii ijaarsaa, hojii siyaasaa, maal tan jedhamu sun isa. Kanarraa kan ka'e dubbiin yoo dhalatu tan baay'ee nama dinqu. Bulchaan aanaa tan itti dheeffuu qabu uummatatti ture. Bulchaan aanaa baay'een poolisii fi makalakaatti dheeffe. This is bakka itti dhalatee bakka itti filatametti uummata jalaa makalakaatti dheeffuu, poolisiitti dheeffuun, poolisii dhaabatti galuu nama saniifis du'a, dhaaba keenyaafis du'a. Maatii isaa jalaa jechuudha. Warra isa filate jalaa jechuudha. Hin jiru jechuudha. Kan bade maaliin amma tana jedhu kanatu bade. So akka dhaabattoo qoratamu kana asirreessinudha. Koreen hojii raawwachiisus in detail kana qoratee jira. Koreen giddu galeessatis kana qoratee jira. Hojii guddaan hojii keessoo keenya waan ta'eef keessoo keenyaa sirreessu. Kuni carraa gaariidha. Carraa gaarii kanatti fayyadamuuti deebisnee of ijaaru. Kanas yoo sirreessine carraa kanatti fayyadamne waan guddaa uumuu dandeenya. Carraa kanatti of fayyadamu waan immoo baduu dandeenya. Kuni milikkita hamaadha. Uummata qulqulluu qabna,
ummata kaayyoo kana beekee qabaachaa jirra nutu hojjete isin barbaannu mitan jechaati jiru isin barbaannaa garuu sirraadha jechaati jiru bakka kamittu dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo barbaannu bakkeen jedhe hiriirratti ba'ee jiru bakkee kamittu haganan beekutti bakkee kamittu isin barbaannaa garuu sirraadha bakka kamittu isin barbaannu ammaan booda ija keessan arguun barbaannu jedhu isin barbaannaa garuu sirraadha fedhii keenya nu guutaan jirtanii bakka keessan jirtanii tan jedhu kanaaf ummata ganaa dhaabbata keenya irraa abdii kutanne kan keessoo keenya sirreessine riikonnektaa goonuu bakkee keenyatti adeemnu carraa kanatti fayyadamne muuvmentii haa'uunu ilaalcha keenya keessoo keenyaa qulqulleessinu bakka turretti deebinee ummata kanaa gaggeessinu dhaabni keenyas dhaabbata seenaa hojjetee dhumarratti diigamu seenaa kana gara fuulduraatti fuudhee deemu haa goonuu tan jedhuudhaan tan walii galame. Waltajjiin kun amma dakkaatti gadi waatee jira. Erga gadi bu'ee booda baakuu deebi'a. Lammata kureen giddu galeessaa ilaala. Isarraa ka'ee wanna murteessaa deemaa tan jedhuun walii galame jechuudha. Wanna kana odhalatu crisis managementiin carefully ilaalamuu qaba. Carefully wanna ilaalamuu qabu maal inni naasuudhaan kaatee nama xara guuttoo deebites hin diigamta. Rakkoo irra dibdee boo deemtes hin diigamta. So wanna kana odhalatu tasgabboofteet laalta. Tasgabboofteet namoota keessa addaan baasta. Tasgabboofteet haala jiru humna guddaa ittiin ijaarrata. Humna immoo deebuu hin dandeenye tasgabboofteet of keessaa baragdee baasta. Garuu dogongora uumuu hin qabnu, dogongora dhalachuu hin qabu. Naasuudhaan wanni raawwatamu jiraachuu hin qabu. Karaa jedhuun dubbiin ilaalamee kana yaada keessa ogeessitan gaarii ta'a jechuudha. So akkaman duratti jedhu akka gaggeessitootaatti beekuu waan qabdaniifan gaafuma isinii deebisuun barbaanne obaroo lonna jirus jedhu laaltanii gaariidhaa tan jedhu. Tan lammataa aadaa tokkotu nu miidha. Dubbiin tokko dhalatu tasgabbeessuudhaaf fiigna duula goona dubbattiin yoo tasgabbooftu deebinee ciisna. Kuni carefully qoratamee jira. Dhaga'uu dadhabuu tan jennu sun kanarraa kara. 2006 wanni keessuun gaatu wanni nama jennu kun hosa mul'atee jira. Gaatu isarraa ka'uudhaan waan baay'ee raawwatamuu hin danda'ayyuu erga qabbanee booda namni iddoo isaatti deebi'e. So lammata kun ta'uu kan qabne irratti walii galame waa'ee master plaanisis akkuma jedhame yeroo sani kaasaa dhaabbatu jedhamee jira garuu formally uummanni karaa beekuun waa hunduu karaa beekuun ofiisichis cufame suuta dubbii haalaan hin jedhamu. Practically lafarratti wanni socho'u hin jiru. Garuu immoo ofishaalii bakka onnoo hin taanetti always namni itti fayyadamuu danda'a. Akkuma jedhame maaliif durfamee ilaalamne maaliif amma lubbuun baduutti eegame maal tan duratti eenyu sunoo ta'uu baate kanatu waan tokko warri bulchaa irra turtanii beektu. Amma bakka tokko na yaadadha. Continuously waan irra taa'etan of baate. Bilbilaan odeenne amma barataan galee jedha bulchaadha. Barataan galee homtuu hin jiru bakkeen keenya nagaa sa'aatii afurittis qaban gabaasa. Bakka gaarii jirraadha. Nama mari'achiisnee maal goonee ijaarree gaarii jirraadha. Sa'aatii 5 irratti
barataa kifilii 11 keessaa inni ta'e alatti hafanii jiru jedha. Sa'aatii 5 walakkaa irratti poolisii magaalaa Gaaroo rakkame malee magaalaa gubatee. Baay'ee nama dhibu. Mbee maal keessaa akka jiru. Ani as keessa jiraannan paarlaamaa jiraannan dirqama nama 500 maqaadhaan beekuun irra jiraatu. Haala as keessa jiru garuu inti teel beekuun qaba. Sana achitti foon koo as ta'uu qaba. Maal na godha as ta'uudha. Hamman gaafatamutti eeguun qabu. So beeku haala beeku. Haala beeku maaliif dadhabu? Uummata keessa waan hin jirre. Namni nutti hin jiru. Addaanoo jechuutu firri keetillee sitti nu jechuudha. Dheeffillee sitti nu jechuudha. Waa sirreessee dun ta'e dubbiin dhalachuu fi akka simmiine dheeffillee dheetaa sitti nu jiru jechuudha. Bakka tokkotti dheeffillee dheetan itti himatuu dhabame. Disconnect. Haalatti ta'e uumame jechuudha. So amma soo gadi bu'u tokko shanii garee misoomaa hundee dhaabaa maal jiru kan harkaan qabdan ilaaluu qabdu. Jiraayii. Jiraannan bar maal taaseeta? Tan gaafannee dadhabnee isa. Jiraannan ganda tokko keessa gara nama 100 lakkaa'amuu qaba. Namni kun warri ganda san keessaa jeequ immoo nama 3 nama 4. Namni 100 lakkaa'amu kun bar tarree garee nu deeme namoota kana dukaan fituu danda'a. Akkanumatti nu deeme. Aanaa tokko keessaa nama 100 lakkaa'amuu qaba namni seensi. Namni kun manumaa bahee nu tarree galee deeme. By the way, tokko shaniin garagareetu hojjete. Hundeen dhaabaan jiru, maaliin jiru, aanota tokko irratti akka jirutti duule. Nama 30,040 waa farda. So, miseensi sun akka jirutti garagaree jechuudha. Bakka immoo wanni akkanaa lubbuu qabutti dafee bakka itti deebi'e. Fakkeenyaaf Harargee lubbuun isaa guutummaatti waan hin duuneef dafeet dubbicha hubatu noo jedhee iddoo isaatti haalatti deebi'ee jira. Caasaan keenya dhabamee dubbiin jaarsolee harkatti hooganu jaarsoleedhaan duwwaa dubbii guddaaf jaarsoleen hin barbaachisu. Garuu caasaan dhaabaa hundumtuu almost min Ingiliis ta'ee karaa sanatti haalli deemu tanitti dhalatee kana hojii dhaabaa tanan biratti bilsan wajjin walitti qabnee ilaaluun waan hunda jiraatu natti fakkaata jechuudha. Kun nuuf dhufaatii hamaa akka ta'e ilaaluun gaarii ta'a. Gaafileen kaan kana duwwaadhaayii kan jedhu gaafileen kaan baay'eedha. Lakkoofsan qaban. Garuu gaafilee kaan hundaaf magaalaa jaalan deebiin hin kennamu.